Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii 1000sub&4000hr akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii anis jira alhamdulillah. Kan kaabaa kan kibbaa kan bahaa kan dhiyaa bakka jirtanutti hundumti keessanuu nagaan kiyya qilleensarraan barargee bakka jirtanutti isin haa qaqqabu. Baga nagaa naaf taatanii hundi keessanuu anillee nagaa kooti alhamdulillah rabbil aalamiin. Galanni rabbiif haa ga'u hunduma keenya rabbiin kan yeroo kanaan nu ga'e. Obboleeyyan kiyya kabajamtootaa fi jaallatamtoota warreen chaanaala kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu isin galatoomfachuun barbaada. Kanneen akkan yuutuubii kana hojjedhuuf na jajjabeessitan keessumaa obboleessa kiyya kan maqaa isaa dha'uu hin barbaanne baay'ee tokko naaf galatoomii obboleessa kiyya kabajamaa fi jaallatamaa qaqqabumsa hedduu naaf kennitee akkan hojii kanatti seenuu kan na gargaartedha. Dursa garuu wallaahi yaaduma yuutuubii hojjechuu osoo sammuu keessan dhufiniyyuu kan akkan hojii kanatti seenuu na godhee viidiyoo mucaan tokko gadhiisedha. Viidiyochis maal jedha? Maaluu hojjedhu maaluu of ta'e hojjedhu malee hojjettee jennaan milkaa'uu naftuu akkuma keenya akkasitti milkaa'uu kan barbaaddan yoo taatan hojjedhaa yeroo inni jedhudha kan inni keessa seenee garuu keessa seenuu kiyyaaf niin gammada alhamdulillah. Dursa rabbii guddaa galatoomfachuun barbaada. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Itti aansuudhaan immoo isin obboleeyyan kiyya kanneen chaanaala kiyya jalatti argamtanu kan sabiskiraaybii naaf guutuudhaaf rakkataa turtan maqaa keessan lakkaa'ee kan fixuu hin dandeenye akkasumatti hundi keessan ni beektu waan ta'eef galanni kiyya bakka isin jirtanutti qilleensarraan bararee galanni kiyya kan irraa maddee kan dhiigarraa waraabame bakka isin jirtanutti isin haa qaqqabu. Kan sabiskiraaybii naa guutuudhaaf cinqamaa turtan akkasuma kan sa'aatii naa guutuuf illee cinqamaa turtan hunda keessan iyyuu iddoo tokko isin galatoomfachuun barbaada. Itti aansuudhaan warreen ganaa dudduuba jirtan jechuudha. Anis dura bu'ee osoo hin taane garuu bakkuma kana ga'uunuyyuu baay'ee tokko cinqii guddaa qaba. Cinqii kana obsaan keessa dabarfannee bakka guddaa akka geenyuuf yaani bakka kanarraa immoo hedduun ni jira jechuudha. Bakka isa kana ga'uudhaaf kan hin gammadaa jiru garuu bakki kanarraa immoo bakka guddaatu jira. Bakka guddaa saniin illee rabbiin kan numa hundaa ga'u abdii rabbirraa nan qaba. Rabbirraa abdiin hin kutamu waan ta'eef iyyuu isinillee bakka kanaanis isin ga'ee bakkuma ani immoo tamanyaa jiruun illee isin haa ga'u isiniin jedha. Itti aansuudhaan yaani abdiin kutatinaa jechuun barbaada. Fakkeenyaaf aan abdii kutachuu dhabuudhaan kan hin as ga'e akka fakkeenyaatti jalqabuma irratti iyyuu hojiidhuma arabaa duukaa fiigaa kana yaadnee kana duuka fiignee diqqoommaa guddannee hojii arabaa kana keessaa baanaa jennee hin guddatama immoo namni bakka yaade waa yaade bakka yaade hanqatu. Rabbiin nama bakka yaade walumaanuu nu haa godhu. Warreen sammuu keessaa waan akkasii qabdanullee akka itti baatanii hojjettanu isin affeereetiin jira. Garuu hojjechuun obsa barbaada. Yaani bu'aa bahii hedduu qaba jechuudha bakkuma kana ga'uudhaaf sa'aatii kana guuttachuu fi sabiskiraaybii guuttachuun iyyuu jechuudha. Haala salphaa ta'een hin guutu. Garuu immoo nan guuta yoo jedhan inuma guuttatamaa jechuudha. Fakkeenyaaf keessumaa ofirraa ka'ee yoon fudhadhe baay'ee tokko duukaa cinqamaatan ture yaani haala jireenya mana arabaatii wal qabsiisee jechuudha. Garuu inshaallah nu darbee jennaan kan mana keenya teenyee haala barbaanneen bifa barbaanneen kan hojjennuuf rabbiin nu waffaquu danda'a. Raamanni isaa bal'aadha gatii ta'een raamata isaarraa abdiin kutannu. Kanaaf warreen hawwii akkasii qabdanuu hawwii keessan duddubbatti of hin deebisinaa kottaa hirmaadhaa akkuma kiyyaa kanatti
rabbiin waa yaaddan isiniif haa guutuu isiniin jedha. Dhiifamaa waan dhufteef dhiiftee haasaadhaan kutte naan hin jedhinaati. Wanti dhufeef guuttachuu kiyyaaf isin galatoonfachuudhaafidha. Yani subscribe guuttachuun waan guddaadha. Garuu yeroo jalqabaatiif osoo nu hubannoo sa'aatii hin argatin subscribe guuttachuudhaaf baay'ee tokko cinqamaa kan ture. Garuu booda yeroo waa'ee sa'aatii baruu subscribe irra sa'aatiidha kan nama cinqu jechuudha. Warri jalqabdan yaani kan jalqabdan jalqaba irratti sa'aatiidhaaf cinqamaa malee subscribeidhaaf hin cinqaminaa. Subscribein haala salphaa ta'een guuttatama jechuudha. Kanaaf an guuttachuu kiyyaaf hedduun isin galatoonfadha. Ammallee galanni keessan guddaadha. Akkasuma immoo akka na bukkee dhaabattan hojiiwwan hojjedhu irratti komentii naa kennuudhaan laayikii naa gochuudhaan akkasuma warri maatiin ta'anillee maatii naaf ta'uudhaan akka na gargaartan kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Fakkeenyaaf hojii akkamii akka hojjennullee kan waliin ilaallu ta'a. Duudhaawwan Oromoo keessatti wantoota bebbeekamoo waan akka ibboo, sheekoo, mammaaksa, oduu durii kanaaf kan kana fakkaatan akkasuma immoo ammas waan rabbi naa laaffisirraa wantoota ulamaan keenya gadhiisaa jiran amma teetii isiniif dhiyeessuudhaan akka fakkeenyaatti kan akka gaaffiif deebii, fataawaa waan kana fakkaate yaani sagalee kootiin yoon taane sagalee ulamaatiin yooti ammas immoo yoon kan danda'uti haala jireenyaatu murteessaa. Haala jireenyaatii wajjin wal qabsiisee mudannoo garaagaraa illee naaf ergitan namni mudannoo garaagaraa qabdan komentii jalatti na dubbistanii gara komentiitiin lakkoofsa kiyya isinii kennee lakkoofsaan na qunnamtanii waasaappiidhaan barbaaddanu bilbilaan barbaaddanu mudannoolee keessan naaf eertanii jennaan mudannoo keessan illee akkasuma isin hirkaa fuudhee qindeessee isinumaa deebisuu deebi'ees immoo ammas oduulee guyyaallee yaaluuf yaala jedhee sammuu keessaaniin qaba. Mee fakkeenyaaf komentii naa kennaa wanta akkasii hojjette sirraan bareedu wanta akkasii hojjette sirraa bareedas jedhu jechuudha. Yaada keessanii deemuuf fedha waan ta'eefuyyuu komentii keessanii ni barbaada. Komentii akkanaaf kennitan kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Ammallee sagalee nutti heddumeessite naan hin jedhinaa. Waa'ee yaani fakkeenyaaf nuti dubartoonni yaani nuti shamarran waa hedduu barbaanna. Fakkeenyaaf rifeensa keenyaaf rifeensa mataa keenyaa jechuudha. Wantoota nu fayyadu akkasuma fuula keenyaallee wantoota nu fayyadu waan garaagaraa ni fayyadamna. Waan akkasii keessallee seenuu ni barbaada. Mee hundaafuyyuu komentii keessanii immoo ni barbaada. Yaani kun sirraa bareedaa kan hojjedhu kun hin bareedu kanan hojjetanii kan jedhu komentii keessanii barbaada. Wantoota dogongoree komentii keessan irratti hundaa'uudhaan sirreeffata. Hanga dhumaatti akka waliin turru kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Bakka dogongoree mamii tokko malee bakka kana sirreessi jedhaatu natti himaa rakkoo tokko hin qabu isiniin jedha. Itti aansuudhaan namni akka guddaatti galatoonfachuu barbaadu waa YouTube kana keessatti yaani jalqaba YouTubeitiif adeemsa YouTubeitiif namoota sadii isaanis tokko mucaa viidiyoo isaan gadhiisee jennaanuu viidiyoo salaalee ol ka'eedha. Inni lammaffaan immoo obboleessa kiyya hirkoodha. Iddoo tokkotti galatoonfachuun barbaada hirkoo sagalee kanaan dhaggeeffattoota galanii keessi akka qabu. Akkasuma obboleessa kiyya ammee baay'ee tokko naaf galatoomii umurii naaf dheeradhu thank you very much siin jedheetiin jira. Hordoftoota kiyya hunduma keessan iyyuu iddoo tokkoon isin galatoonfadha waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko naa galatoomaa. Warri sheerii gochuu dandeessan sheerii gochuudhaan laayikii sabskraayibii kanaan akkana jajjabeessitanuu kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Nuti wal malee waan qabnu kunoo jiru kama beekamudha.
Mee akkuma lammiiwwan kaanii fakkeenya lammiiwwan kaan akka fedhan akka fakkeenyaatti yoo tokko waan tokko gadi buusee wanta sana irratti waan garaagaraatiin wal gargaaru koomentiidhaan sheerii walii gochuudhaan yaani yaadaan yoo waan biraa waan nama gargaaramu dhabame yaadaan nama bira dhaabbatama akka lammii naannoo biraa biyya biraa yeroo laallu jechuudha. Nuti sagalee walii faataanu harka wal qabnee walaa kaanu walaa guddifnu baaftee dhumanuu kadhattee naan jechuun keessan illee noolu yaa wal gargaaruudhaaf wal kadhachuun immoo rakkoolee qaba jedhee yaadu. Mee koomentiidhaan laayikiidhaaf sheeriidhaan akkasumallee yaada keessaniin wantootaan sagaleewwan keessatti isin gaafadhee dabarsellee kana hojjedhu kanaan hojjetanii kun siif ta'a kun hin ta'u jettanii yaada naa kennuudhaan akka na gargaartanu kabajaaf jaallaan isin gaafadhaa. Har'a deebi'uudhaan durallee dubbadheera natti hin fakkaatu. Dubbadheera ammayyuu suma dubbadhee keemti dhiifama. Warri chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan chaanaala kiyyaa argachuudhaaf Roozaa Tuub RS jettanii yoo barreessitan isiniif ba'a. Subscribe alarmiidhaaf jina akkanaaf gootanuu akka bira dhaabbannu kabajaaf jaallaan isin gaafadhaa. Horaanaaf bulaa naaf galatoomaa. Jazaakumullahu khairan. Hanga dhumaatti na waliin turuu keessaniif hedduu tokko galata guddaa na biraa qabdu. Oolmaan keessan oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Bakka jirtanitti nagaaf raamanni isaa isinii wajjin haa jiraatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Video biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa naa tura.